magaalaa Baatuutti kan argamu Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa Itoophiyaatti yuunivarsiitii jalqabaa naannoodhaan hundaa'e yoo ta'u dandeettii raawwachiisummaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi humnoota misoomaa biroo cimsuuf hojiiwwan gurguddoo gama leenjii qorannoo fi qo'annoo tajaajila gorsaa qorannoof qo'annoo irratti bu'uureffatee fi riifoormii fedhii irratti hundaa'e akkasumas rakkoo hiikuu danda'u kalaqaa fi teeknooloojii ammayyaatiin deeggaruun hojjechaa jira. Dabalataan hojii tajaajila hawaasummaa fi lammummaa hojjechuun hawaasa naannichaa tajaajilaa jira. Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa kaayoo hundeeffameef milkeessuuf galmaawwan gurguddaa Smart Room, galma xixiqqaa tajaajila mana kitaabaa dijitaalaa, laaboraatoorii kompiitaraa, intarneetii gahaa waliin akkasumas tajaajila mana ciisichaa fi kaafteeriyaa kan qabu yoo ta'u qilleensa mijataa fi mooraa hawwataa kanatti boqonnaa fudhachaa tajaajila barbaadan ni argattu. Adoolessa 26 bara 2017 barattoota isaa bifa miidhagaa fi hawwataa ta'een eebbisiisuuf qophii isaa xumuree jira. Eebbifamtootaa fi maatii eebbifamtootaatiin baga gammaddan isiniin jenna. Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa.